The chief end of man is to glorify God, enjoy Him forever. Sababi uumamu ilmaan namaa, sababi jiraachuu ilmaan namaa, Waaqayyoo ulfina kennuudhaaf isaan wajjin immoo gammadanii bara baraan isatti gammadanii. Kunimmoo maal akka ta'e isinii fakkeenya. Egaa guddinni hafuuraa gara ija godhachuutti geessa. Maal iji kan koomiti kan sagalee Waaqayyoo isinitti kennu. Iji hafuuratti guddachuu maaliif? Egaa Phexros lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 5-8 kan jiru isiniif dubbisa. Akkana jedha, gaarii godhaa dhaggeeffadhaa. Ammas dhaba'uu hundumaa namaa amantii qabdan garraamummaadhaan isaa. Amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisaa. Gaarummaa keessaan beekumsa argisiisaa. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessaan of qabuu keessaan obsaan danda'uu keessaan nama Waaqayyoo ta'uu keessan argisiisaa. Nama Waaqayyoo ta'uu keessan obboloota jaallachuu keessan nama hundumaa jaallachuu argisiisaa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin beekuutti warra dhimma baasan, warra ija godhatanis hin taatu. That's it. Sinigala hin dhufne. Keessa deebi'aa yeroo gammadatti galtan dubbisaa adaraa. Roota koo kun dhimma lubbuu keessaniiti. Dhimma lubbuu kooti. Isa kana akka qoosaan ilaaluu qabdu. Itti fufee koo kana jedha. Ergaa Phaawulos gara warra Galaatiyaatti barreessu. Boqonnaa 5 lakkoofsa 22-23 kana baay'ee keessan taa'ee beekuu ilaala. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, gaarummaa, of tuulatti. Egaa seerri isaan kana dhoowwu, seerri isaan kana mormu hin jiru. Hafuuratti yoo guddan ija godhanna, iji keenya godhaa isa qaba. Warri kubbaa miilaa taphatan, kubbaa miilaa taphatan beekuu keessan taphatu waa'ee keessan ilaala. Yeroo beelaan keessa galan maaliin xiyyeeffannaan isaanii? Kubbaa sana goolii muka dhaabbatan dabarsu hundumti isaanii kan isaan yaadii godhan achii rukutanii asii rukutanii ani gool! Harka rukutamaa goolii. Everything has a goal.
dammaqees bifaqee aduu kootti nan quufaa. I enjoy. Fuula kee arguu, bifa kee arguu nan quufa. That's the goal. Caaffaafannaa kudha torba lakkoofsa 15 ilaallata. Itti fufee kana jedha. Ati gorsa keetiin anaan geggeessita. Gorsa keetiin na geggeessita. Kunoo jira gorsi Waaqayyoo firoota koo. Gorsa keetiin na geggeessita. Kana booddee ulfinatti na fudhatta. Oh, how I wish that happened. Gorsa keetiin na geggeessita.